Harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbiin isiniin jedha. Waa laalaa daawwadhaa bishaan akka itti deemu ofumaa isaatiin qilleensi oofaa jira. Bishaan olmoo gadi yaa naan beekuu gara inni itti deemaa jiru hedduu tokko baay'ee namatti tola. Egaa laalaa kotta qurxummii keessa guurra qurxummiin as keessa jira. Namni qurxummii jibbu jira laata? Baay'ee mi'oofti nyaata baay'ee bareedaadha jaalattu jedhee yaada. Afaan Arabiffaatiin immoo samak jedhaniini yoo afaan keenyaan immoo qurxummiidha. Namni hin beekne hin jiru. Nyaatullee baate garuu namni keenya hin beeka jedhee yaada. As keessa jira kottaa hin guurra as keessa hin nyaanna kottaa. Waa jirtu nyaannaree tabbasannee nyaanna malee silallee. Kunooti as keessa jira akka itti deemu argitu kunoo. Amma waan nama argituuf hin dhokatti. Yoo gisee nama argite hin dhokatti yookaan malee eeganiituma suuta jedhanii qaban malee akka laayetti namatti hin toltu qabuun ishee namni bishaan keessa yoo seene baay'ee dheeffiti waan ta'eef hin argiti gaaddidduudhuma beetti waan ta'eef suuta jenneetuma dhokannee looneetuma harka keessa kennee fuuna kottaa. Warri immoo carraa akka kiyyaa kana argattanii iddoo babbareedaa deemtanii iddoo babbareedaa iddoo bashannana isinitti tottolu deemtan akkuma kana viidiyoo waraabatti itti bashannanaa itti bobba'arra nuuf ergaa inni isinii jedha. Yookaan namoonni hedduun hin deeman jedhee yaada. Akkuma kiyya kana namni carraa qabu hojii keessaa ijoolleen biyya alaa jirtan hin deemtan jedhee yaada. Yoo garuu biyya alaa yoo jenne hunda osoo hin ta'in darbee buutadha malee yoo bakka hunda natti fakkaatu yoo bakkee ijoolleen haala hojjetan deebiiti immoo ijoolleen Dubaayii ijoolleen Kuweetii ijoolleen hedduun hin deemtanii beektu namoonni deemtan bootaa babbareedaa argitan akkuma kana bakka babbareedaa iddoo viidiyoo waraabatiin nu daddabarsa ofumaa keessanii daawwattanii nuti irraaffattanii hin galina. Yoo dirqama nullee nu bobbaarsuu qabdu yeroo tokko itti bobbashannana waan ta'eef kanaaf isiniin jedha. Yeroo baay'ee ani kunoon hin deemaa viidiyoo kee jala hoo gadi seentan viidiyoo kee jala hedduu arguu dandeessu. Akkasumas ibboonis jira mammaaksis jira oduun duris jira wanti baay'ee nama kokkobalchiisu diraamaanis jira. Ammaa fi diraamaa ofii kiyyaa diraamaan hojjenne maaliif jennaan kophaa waan ta'eef yoo namni tokko diraamaa akkamiin hojjetare yoo nama waliin ta'e malee kanaaf inshaallah yeroo gabaabaa keessatti guddaa galatoomaa galata guddaa qabdu warroonni hanga ammaan afaana turtanii galatoomaa isinii jedha na jajjabeessaa turtanii warroonni immoo dhuftanii haarawaa taatanii maatii koo ta'uu barbaadanis maatii kootti dabalamaa hin isiniin jedha. Yerootti akka waan babbareedaan isin bira ga'uuf abdiin qaba. Yoo inshaallah rabbiin na laafise jechuudha. Kanaaf viidiyichi keenyarraa kana fakkaata asumarratti dhaabata. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina yookaan immoo hibboo ta'a yookaan immoo diraamaa ta'a yookaan immoo baacoo ta'a hin beekamu. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa jajjabaadhaa gasii fi naganaa ta'a nagaa keessanaaf jiraadha. Laayikii sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Warri maatiin ta'an immoo maatii kootti dabalamaan isiniin jedha nagaa keessanaaf jiraadha naganaaf ta'a. Kana fakkaatan isiniin jedha nagaatti. Amaan tokko kan hojjetamu yoo nama waliin ta'e malee fakkeenya haa ta'u dhuma durii yoo haasa'anuyyuu deebiiti immoo jechoota akka soorkoofaa gaafii wal gaggaafatanii yaani nama lama soo ta'anii haasaa babbareedaa taasisu. Yookaan namni tokko akkuma Oromoon munni tokko inaara malee hin boba'uusanii kanaaf dhiibama laataatiin isiniin jedha. Yoo ammaaf akkanumatti isin bashannansiisa. Yeroo biraatti immoo nama biraa walitti dabalame viidiyoo isiniif hojjedha. Ijoolleen jirti akka guruupiitti waliin haasofnee waliin diraamaa hojjechuu waan adda addaa diraamaa qofa osoo hin ta'in gaafii afaanii waan adda addaa hibboo mammaaksa walii waan akkasiisan inshaallah rabbiin na laafise isiniif dhiyeessan jedhee yaada. Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Hangasiif viidiyoo kiyya kanatti bashannana kanumatti bobba'ara. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Warroonni hanga ammaan afaana turtanii guddaa galatoomaa laayikii sheerii gochuu hin
Inshallah yeroo gabaabaa keessatti diraamallee isiniif hin hojjedha namoota walitti dabalamee jechuudha yoo rabbiin na laaffise isiniin babbashannansiisa sirriitti ka maatii koo hordoftoota koo tattabachiisuun qaba sirriitti babbashannansiisuun qaba waan babbareedaa waan gaarii itti agarsiisuun qaba yoo kanaadha. Yeroo baay'ee gizee mukufne faa gizee dabbaramne faa viidiyoo babbareedaa laallee sammuu keenya xinnoo isheetti bubbuqachiisna. Kanumaaf iddoo tokko anis deddeemee ofii kiyyaafis bashannanee immoo deebiitii immoo hordoftoota kiyyaallee akkuma ofii kiyyaa iddoo bareedaa deemee bashannanu kanatti isaaniifillee viidiyoo waraabee gadhiisuuf hin qaba isaanillee bashannansiisuuf qaba jedhee ofii kiyyatti fudhadhee. Kanaafan ani viidiyoo isiniif waraabaa malee waan biraatiif miti hin isinii jedha. Kunati viidiyichi keenya kana fakkaata baay'ee isinitti tole jedhee yaada laayikii sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatina warri maatii koo hin taane goota maatii kootti dabalama warri maatii koo taatanii na jajjabeessaa turtan immoo guddaa galatooma isiniin jedha. Viidiyichi kana fakkaata isin immoo koomentii jalatti yaada keessan hundumti keessaniyyuu tokko keessaniin ibsadhaan isiniin jedha. Yerootti akkanumatti viidiyoo tokko waan isin bashannansiisu akkanumatti qabadhee isiniif dhiyaata hangasii fi hanga sagantaa kiyyaaf nafaana ta'an isiniin jedha. Yeroo biraatiin immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Rabbillee dhukkuba kanarraa isin haa eegu rabbi isin nama kan dhukkubsatellee rabbiin haa fayyisu kan mana hidhaa keessa jirullee rabbiin haa hiiku. Hundumaafuu rabbiin isinillee kadhadhaa fi namoonni hundumtuuyyuu rabbiin olii kadhadhaa isinis immoo du'aayii keessan hin dagatinaa isiniin jedha.